Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kunooti. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana loltoota mootummaa haala akkaan guddaa ta'een haleeluu isaa beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo lola Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun tibbana haleellaa jabaa loltoota mootummaa irratti fudhachuu beeksiseera. Cuunfaa gabaasaa haleellaa isaa fuula miidiyaa dhuunfaa isaa Tiwiitera gubbaan yeroo yeroon kan balballoomsu ABO WBO'n cuunfaa gabaasaa 18ffaa ifa godhe kanaan loltoota mootummaa hedduu miidhuu isaa hubachiisee jira. Gabaasa guyyaa 3 dura bahe kanaan haleellaa guyyoota 10 keessatti raawwate ta'uu ABO WBO'n hubachiise. Bitootessa 21 haga 31 2025 haleellaa Oromiyaa kutaalee garaa garaatti loltuu mootummaa irratti fudhateen waraana sirna mootummaa Itoophiyaa ammaa kana hedduu isaanii dhabamsiisuu ibseera. Akka kanaan bitootessa 21 bara 2025 ajajni Arsadee zoonii Shawaa Ba'aa aanaa Liiban Cuqqaalaa fi Boosat keessatti muummee Kosooroo fi Rukkeechaa irratti humna diinaa irratti bobba'uun duula xiyyeeffannoo qabu gaggeesseera jedha gabaasni kun. Lola kanaan loltoonni mootummaa hedduun miidhamuu fi meeshaa waraanaa hiikkachuu ibseera. Akkuma kana bitootessa 22 bara 2025 humnoonni waraana bilisummaa Oromoo aanaa Algeessaaccii zoonii Iluu Abbaaboor keessatti haleellaa banuun loltoota sirnichaa Gudayyaa keessa buufate rukuteeraa jedha. Lola kanaan loltoonni mootummaa 9 du'aniiru. Kanneen biroo lakkoofsi isaanii baay'ee ta'an madaaniiru. Meeshaan waraanaa isaanis to'atameera jedha gabaasni ABO WBO. Dabalataan guyyuma jedhame kana jechuun bitootessa 22 bara 2025 ajajni zoonii Arsii Ba'aa fi Lixaatti haleellaa yeroo tokkotti raawwachuu ibse. Aanaa Jajuu fi aanaa Eban keessatti loltoota sirnichaa 23 dhabamsiisanii 20 madeessuun loltuu mootummaa naannoo sana jiru bittimsuus ibseera. Bitootessa 24 bara 2025 ammoo kutaalee ajaja lixaa ABO WBO irraa dhufan humnoota sirnichaa aanaa Saasiggaa magaalaa Jimaataa zoonii Wallagga Ba'aa keessa buufatanitti duulee miidhaa cimaa irraan qaqqabsiisuu beeksise. Itti fufuun bitootessa 25 bara 2025 ajajni Ba'aa aanaa Hancaar magaalaa Kamisaa zoonii Harargee lixaa buufata poolisii irratti sakatta'uun hidhamtoota siyaasaa 80 bilisa baasuu isaa ibseera. Akkasuma booda guyyaa sana humnoonni ABO WBO kaampii waraana sirnichaa aanaa Hancaar keessa jiru barbadeessuun loltoonni lubbuun hafan gara calalaatti akka baqatan dirqamsiisuu hime. Kutaan waraanaa mootummaa xiyyeeffannoon itti kenname kun naannichatti hawaasa Oromoo, Argobbaa fi Amhara naannoo san jiran gidduutti waldhabdee sabaa kakaasaa akka turan odeeffannoon mirkaneeffadheeraa jedha gabaasni ABO WBO kun. Bitootessa 25 bara 2025 zoonii Arsii Ba'aa aanaa Muneessaa Laaqichaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa rukutanii miidhuu kan ibse gabaasichi hooggantoota waraanaa ijoo dabalatee namoonni 10 ajjeefamanii kanneen 18 ta'an ammoo madaaniiru jedha. Bitootessa 25 bara 2025 ajajni Arsadee zoonii Shawaa Lixaa aanaa Iluu bakka Adaa'oo Biisee fi Soodduu keessatti duula lolaa baneen loltoota mootummaa 27 hojiin ala gochuun 13 ammoo madeesseeraa jedha. Bitootessa 26 bara 2025 komaandiin Arsadii Arsii Ba'aa aanaa Dooddotaa fi Shawaa Ba'aa aanaa Liiban Cuqqaalaa keessatti bobba'uun lola bal'aa raawwateeras jedha. Doddotaa bakka Ammuddee keessatti loltoonni mootummaa 22 ajjeefamanii kanneen 15 ta'an madaaniirus jedha. Liiban Cuqqaalaa keessatti humni waboo Odaa Jiddaa 16 ajjeefame 13 madaa'uu fi Daggala Jiddaa keessatti ammoo 22 ajjeefamaniirus jedha. Bitootessa 29 bara 2025 ajajni Arsadii aanaa Dugdaa bakka Daraaraa jedhamutti zoonii Shawaa Ba'aatti kaampii waraanaa sirnichaa irratti xiyyeeffachuun ajajaa farra liphee lolaa dabalatee namoonni 9 ajjeefamuun 6 madaa'uu isaanii ABO WBO'n ibseera. Bitootessa 30 bara 2025 ajajni Ba'aa humnoota sirnichaa zoonii Harargee lixaa bakka walquunnamtii aanaa Hancaarii fi Daaroo Labii Caffee Haaraa fi 40 irratti duulee 19 ajjeesee kanneen 13 ta'an madeesseeras jedha gabaasni kun. Booda guyyaa sana aanaa Hancaar bakka Hincinnii fi Mataa Elemoo jedhaman keessatti haleellaa guddaa raawwateen miidhaa geessuu isaa himeera. Walumaa galatti tibbana haleellaa gaggeessaa jiruun ABO WBO'n humnoota waraanaa mootummaa dhibbaan lakkaa'aman ajjeesuu danda'u isaa gabaasa baase kana keessatti hubachiiseera. Odeessa itti aanuun ajjechaa warra Gurruu Wallaggaatti raawwatameef mootummaan gaafatama fudhachuu akka qabu ABO'n akeekkachiise. Mootummaan Itoophiyaa dirqama nageenya lammiilee tiksuutuu qabu humnoota finxaalessaa daguggaa sanyii kaayyoo godhatanii ijaaramaniif bobaa banee callisuun maalla dhibdeen guutamuu isaa hubachiisaa jedha ibsi ABO kun. Dhimma ajjechaa warra Gurruu Wallaggaa jaardagaa jaarteetti raawwateen walqabate ibsa kaleessa kenne kanaan addi bilisummaa Oromoo ajjechaa raawwate kana bu'aa siyaasaaf kan raawwatamedha jedheera. Akeekni ajjechaa akkanaa bu'aa siyaasaa argachuuf ajjechaawwan gara jabinaan guutaman kana callisaan ilaaluun mootummaa gara jabummaa fi maalla dhibdee irraa maddaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa naatoo fi marartee uummata Oromoof dhabuun haaraa ta'uu baatus
Sanarra darbee inumaa lubbuu lammiilee nagaa akka baala harca'uuf dantaa dhabuun dhiiga uummata qulqulluu dhangala'u kana irraa callisuu fi dhoksuu filachuun isaa hammeenyi inni qabu hagam ulfaataa ta'uu agarsiisas jedha. Waggoota 5 oliif ajjeechaan qe'ee uummata nagaa Oromoo keessatti raawwatamaa ture har'as furmaata dhabee itti fufee argamuu isaas ABO'n caqaseera. Ajjeechaawwan fuula garaa garaa qaban akaayyoon isaanii bu'aa siyaasaa irraa maddu kun akka dhaabbatu yeroo hedduu gaafatamuu hubachiise. Gaaffii uummanni nageenyi isaa akka tikfamuu fi bakka itti deebi'amuuf gaafatu garuu deebii ga'an argannee jedha. Uummanni keenya daangaa irraa akka qabdiitti dhimmi itti bahamuun yeroo barbaadanitti jimilaan hidhuu, jimilaan ajjeesuu, mana isaa irratti gubuu, qabeenya irraa saamuu fi jireenya isaa dhabamsiisuun jiitessuun hiraarfamaaf oolchaniirus jedha. Keessaayyuu ganna 7 darbaniif jiruu fi jireenya dhabee korokkodamee takaalamee akka jiru ragaa guutuu waliin argaa akka jirus ABO'n hubachiiseera. Ajjeechaan maqaa humnoota shororkeessaa faannoo jedhu kanaan Oromoo irratti raawwataa turee fi jiru kan mootummaan bobaabanee fi daangaa Oromiyaa aga barbaadanii fi karaa fedhan cabsanii seenanii yakka raawwatan kana irraa bu'aa siyaasaa argachuuf akka tooftaatti ka dhimma itti ba'u ta'uun haala turee fi jiru irraa ni hubatama ka jedhu ABO'n ajjeechaan kun faannoon raawwatus mootummaan quba akka qabu akeeka. Mootummaan dararaa fi miidhama hawaasaa kana dhaabsisuu dadhabee osoo hin taane bu'aan karaa kana argadhu ni caala ejjennoo jedhu qabatee humnoonni hidhatan wayitaa hawaasatti dhukaasa banan akka nama hin argine ija irraa qabatuu filateeras jedha. Haalli kun sabaa fi saba gidduutti dhibdee kan uumu du'a lammiilee nagaa akka babal'isu ta'uu mootummaan hubatuudhaan itti gaafatama nageenya uummataa mirkaneessuu of harkaa qabu hojiitti hiikuutu irra turee jedha. Kana gochuu hanqachuun isaa uummata keenya gatii kaffalchiisaa jiras jechuunis caqaseera. Dhumaatii deddeebi'ee golgaa humna goleessaa faannootiin uummata keenya nagaa daangaalee Oromiyaa naannoo Amaaraatiin wal daangessan jiraatu irra ga'aa jiruuf jireenya itti gaafatamuu mootummaa federaalaa, mootummaa naannoo Oromiyaa fi raayyaan ittisa biyyaa ta'uu ibsa kana keessatti caqaseera. Oduu keenya itti aanuun Tigray keessatti abbootiin seeraa dhimmoota gudeeddii fi ajjeechaa waliin wal qabatan ilaalan irratti dhiibbaan hammaachuu waldichi ibse. Naannoo Tigray keessatti abbootiin seeraa dhimmoota gudeeddii fi ajjeechaa waliin wal qabatan ilaalan irratti dhiibbaan keessoo fi alaa mudachaa jiru hammaachuu yaaddessaa ta'uu waldaan abbootii seeraa Tigray beeksise. Waldichi ibsa eebila 5/2025 baaseen yeroo ammaa keessumaa waggoota 2 darban keessatti Tigray keessatti gudeeddii fi ajjeechaan dubartoota irratti raawwatamu haala kanaan dura mul'atee hin beekneen dabaleeraa jedha. Abbootiin seeraa dhimmoota falmii shakkamtootaa fi abbootii alangaa gidduu godhamu ilaalan yeroo dhaddachattis ta'ee booda dhiibbaan karaa adda addaa irra gahaa jiras jechuun akeekkachiise. Dhiibbaan kun abbootii seeraa walaba ta'anii akka hin hojjenne dhorkuu qofa osoo hin taane nageenya isaanii balaadhaaf saaxilaa waan jiraniif hatattamaan akka dhaabbatu gaafateera. Qaamni dhimmi ilaallatu dhiibbaa kana hatattamaa yoo hin dhaabsisne abbootiin seeraa dhimmoota gudeeddii fi ajjeechaa kana dhaggeeffatan walaba ta'anii akka hin hojjenne isaan taasisuu akka danda'u akeekkachiise. Akkasumas yaaddoo nageenyaa isaanii irraa kan ka'e hin hojjennu jechuun waan danda'aniif qaamni dhimmi ilaallatu manneen murtii naannolee waliin walitti dhiyeenyaan fi xiyyeeffannoo addaa kennuudhaan akka hojjetu gaafateera. Waldichi ibsasaa kanaan dhiibbaa fi giddu seentummaan abbootii seeraa irratti taasifamaa jiru haala siyaasaa fi dinagdee naannichaa yeroo ammaa jiru waliin kan wal qabate akkasumas qabxiilee xiyyeeffannoo fi furmaata argachuu qaban jechuun tarreesseera. Oduu keenya itti aanuun pirezidaantiin Naamibiyaa lammiileen Ameerikaa sanada seeraa hin qabne biyya isaanii gadhiisanii akka ba'an ajajje. Ameerikaan Afrikaanota irratti kan fuulleffatu baqataa biyyattii keessaa baasu kanneen sanada seeraa hin qabne Ameerikaa keessatti hanga hidhuutti hojiitti jiraachuu himama. Gocha bulchaa Ameerikaa kanaaf deebii ta'a jettee kan yaaddu pirezidaantiin Naamibiyaas lammiileen Ameerikaa sanada seeraa malee akkasuma viizaa malee biyya isaanii seenuu akka hin dandeenye murteessuu ishee maxxansi miidiyaa hawaasaa Afrikaa Global News jedhu ifoomseera. Pirezidaantiin Naamibiyaa Neetumbo Naandii lammiileen US Naamibiyaa seenan viizaa akka isaan barbaachisu himuu ishee kana namuu haalaan irraa dubbataa jira. Lammiileen Ameerikaa viizaa hin qabne kan Naamibiyaa keessa jiran baqattoota seeraan alaa jedhamuun yakkaan akka himatamanis murtaa'u isaa himameera. Naamibiyaa keessatti lammiileen US 500 ol ta'an viizaa malee diyaamandii, warqee, yuuraaniyemii, sibiila diimaa fi albuuda biroo baasuuf achitti bobba'anii akka jiran gabaafameera. Namoonni kunneen baatii eebilaa kana jechuun eebila 1 irraa eegalee akka sakatta'amanidha kan odeeffame. Lammiilee Ameerikaa sanada seeraa malee Naamibiyaa jiran dirqamaan biyyattii isaan deebisuufis dhaadachuu ishee gabaafamee jira. Addunyaa irratti albuuda diyaamandiin kan badhaate Naamibiyaan qabeenya uumamaa ishee kana to'annaa dhuunfaa ishee jala galchuuf tattaaffii taasisaa akka jirtu gabaasichi caqaseera. Egaa dhaggeeffattoota Kelloo miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture.